waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf lixaa waraana bilxiginnaa haleelan. Waraanni bilxiginnaa qellem wallaggaatti abbaa fi ilma yoo ajjeessu shawaa lixaatti ammoo maanguddoo ganna 70 ajjeessuun mana uummata nagaa hedduu gubuun beekame. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti bakkoota haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannoo jala jiranitti manneen barnootaa heddumminaan barbadaa'uun ibsame. Naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan kutaa poolisii hawaasaa Koomaandar Wagaaw ajjeefamuun beekame. Yuukireen keessatti garee waraanaa ajaja biyyoota lixaa jala jiru jechuun pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin dubbatan. Kunneen hangafoota oduu turan amma bal'ina oduuttan darba. Kibbaaf lixaa waraana bilxiginnaa haleelan. Guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 1 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldelloo ganda Malkaa Gubaa keessatti mooraa yookaan kaampii waraana bilxiginnaa lamarratti tarkaanfii guddaa fudhachuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanaanis waraana PP 35 ajjeesu 57 ol madeessuun meeshaawwan gosa garaa garaa hedduu booji'u ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Soddombooroo beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee fi Jaardagaa Jaartee keessatti tarkaanfii guddaa waraana bilxiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhatan injifannoo boonsaa galmeessuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana bilxiginnaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuu yoo beeksisu gama bilxiginnaatiin aga oduu kana qindeessinetti wanti jedhame hin jiru. Waraanni bilxiginnaa qellem wallaggaatti abbaa fi ilma yoo ajjeessu shawaa lixaatti ammoo maanguddoo ganna 70 ajjeessuun mana uummata nagaa hedduu gubuun beekame. Mootummaan faashistii bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti badii tokko malee ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkuun ajjeesaa jiraachuu irra deddeebiin gabaasaa kan jirrudha. Haaluma kanaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu hojii idilee isaa kan godhate waraanni bilxiginnaa fulbaana 19 bara 2022 godina qellem wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda Seed jedhamu keessatti abbaa fi ilma kan ta'an namoota maqaan isaanii obbo Molee Sadii fi ilma isaanii Geediyoon Molee jedhamu mana isaaniitti gad baasuun qe'ee isaaniitti rasaasatti roobsuun ajjeesu maddeen gadaa miidiyaa neetworkiin himan. Akka maddeen keenya nuuf himanitti abbaa fi ilmi ajjeefaman kunneen namoota siyaasa keessaa qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa qaban yoo ta'an obbo Moleen hojii qonnaa hojjechuun maatii isaanii kan jiraachisan yoo ta'u ilmi isaanii Geediyoon ammoo barataa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaati jechuun wayita inni boqonnaaf galutti ati waraana bilisummaa Oromoo keessa turte jechuun ajjeesan jedhu. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilxiginnaa godina shawaa lixaa aanaa Ilfataa ganda Ambaltaa Godeettii jedhamutti maanguddoo ganna 70 obbo Jifaaraa Bulchaa jedhaman sababa isaan afaan Amaaraa dubbachuu dadhaban qofaaf rasaasatti roobsuun yoo ajjeesan nama maqaan isaanii obbo Baqqalaa jedhamu ammoo rasaasaan madeessuu maddeen keenya nuuf himaniiru. Ganda kana keessatti guyyaadhuma kana humnoonni mootummaa mana obbo Tashoomaa Bayyanaa, Xaafaa Bayyanaa, Caalchisaa Lachiisaa fi Qajeelaa Tolasaa jedhamanii qabeenya mana keessa jiru wajjin abiddaan akka barbadeessanis maddeen keenya ni addeessu. Mootummaan bilxiginnaa duula duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti bakkoota haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannoo jala jiranitti manneen barnootaa heddumminaan barbadaa'uun ibsame. Adeemsi baruu fi barsiisuu erga gufatee bubbuluu jiraattonni komatu. Gama biraan godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti kan argaman barattoonni kutaa 12ffaa aanaalee 5 irraa qormaata biyyaalessaa fulbaana 30 eegalu irratti hin hirmaatan jedhame. Aanaalee Haroo Limmuu, Eebantuu, Limmuu, Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa dabalatee bakkeewwan haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannoo jala jiran irraa barattoonni hedduun qormaataaf akka hin teenye waajjirri barnoota godina Wallagga Bahaa beeksisa baaseen ibsee jira. Aanaaleen 5 godina Wallagga Bahaa jalatti argaman kunniin sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota irra waan hin turreef qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fulbaana 30 eegalamu irratti akka hin hirmaanne kan ibsu beeksisni biiroo barnoota godinichaa yeroon qormaata aanaalee kanneeniif qofaatti akka ifoomuu fi fulbaana 30 booda akka ibsamu beeksisichi ni addeessa. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa kanneen akka Aanaa Amuruu, Horroo Bulluq, Horroo, Jimmaa Gannatii, Jaartee Jaardagaa fi Abee Dongoroo keessatti ammoo magaalota aanaarraa kan hafe manneen barnootaa gandoota baadiyyaa hedduun galmee barnootaa fi qophii barumsaa akka hin eegalin maddeen keenya himaniiru. Akka fakkeenyaatti gandoota baadiyyaa Aanaa Amuruu 13 guutummaa guutuutti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamanii jiran keessatti akkasumas gandoota baadiyyaa 3 uummanni irraa buqqaafamuu baatus finxaaleeyyiitiin qabamanii jiran dabalatee magaalaa Gamsaa fi ganda Joojii Migir keessatti galmeen barnootaa bara haaraa akka hin eegalemnetu himama. Manneen barnootaa hedduun naannicha keessatti gubatanii fi saamamanii jiraachuu kan himan maddeen
bakkoota muraasatti ammoo buufata humnoota finxaaleyyaa Amaaraa fi faannoo ta'ee waan jiruuf tajaajila barnootaaf qophaa'aa miti jedhu. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa 7 keessatti gandoonni baadiyyaa 50 ol ta'an guutummaa guutuutti barnoota addaan kutanii jirus jedhame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessattis gandoonni baadiyyaa 13 rakkoo wal fakkaataa qabaachuu kan himan maddeen adeemsi baruu fi barsiisuu godinoota lamaan keessatti erga gufate waggaa 2 ta'uuf akka adeemu himu. Hawaasni gandoota baadiyyaarraa haleellaa finxaaleyyaa Amaaraatti buqqaafame magaalota aanaa keessa qubsiifamanii jiran bakka buufatanii jiranitti ijoollee akka ofiin barsiifanneefis ittifamanii jiraachuu isaanii maddeen keenya nuuf himaniiru. Barsiisonni hedduun finxaaleyyaa Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin ajjeefamuu fi manneen barnootaa hedduun humnoota kanaan cufamanii jiraachuu ilaalchise mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e biiroon barnoota Oromiyaa waan jedhe hin qabu. Kun kanaan osoo jiru haleellaan finxaaleyyaa Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu ammallee godinicha keessatti hammaatetti fufeera jedhu. Guyyaarraa gara guyyaatti gareen finxaaleyyaa Amaaraa kunniin namoota nagaa ajjeesuu fi saamicha raawwachuu addaan kutanii akka hin beeknes odeeffanneera. Jiraattonni aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa hedduun rakkoo ulfaataa keessa jiran kanarraa boqochuuf mootummaan hanga ammaatti waan godhe hin qabu yoo jedhan humnoonni nageenya naannichaa buufatanii jiran hanga ammaatti haalicha tasgabbeessuuf yaalii taasisan akka hin qabne jiraattonni himaniiru jechuun OMN tu gabaase. Naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan kutaa poolisii hawaasaa Koomaandar Wagaa'u ajjeefamuun beekame. Koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa poolisii bulchiinsa magaalaa Baahar Daar keessatti itti gaafatamaan kutaa poolisii hawaasaa kan ta'e Koomaandar Wagaa'u Taarraqeen rasaasatti dhukaafameen rukutamee ajjeefamuu isaa beeksise. Koomaandar Wagaa'u kaleessa halkan naannoo sa'aatii 6tti ajjeefamuun poolisiin naannichaa beeksisee jira. Poolisiin gadda itti dhaga'ame yeroo ibsu uummataa fi naannicha tajaajila osoo jiruu wareegame jedhe. Jalqaba baatii kana naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti kantiibaan magaalaa Shawaa Roobiit Wibishee Xayyaalew fulbaana 1 bara 2022 galgala konkolaataa isaa keessaa bu'ee gara mana isaa seenaa osoo jiru namoota eenyummaan isaanii hin beekamne rasaasaan rukutamee ajjeefamuun isaanii yaadatama. Kunneen oduu biyya keessaa turan amma oduu biyya alaatti darba. Yukureen keessatti gareen waraanaa ajaja biyyoota lixaa jala jiru jechuun pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin dubbatan. Miidiyaa hawaasummaa fi TV Raashiyaa irratti loltoonni naatoo waraana Yukureen keessatti gaggeeffamaa jiru irratti sirriitti hirmaataa jiru oduun jedhu bal'inaan dhaga'ama. Biyyoonni miseensa naatoo ta'an meeshaalee waraanaa fi deeggarsa loojistikii Yukureeniif taasisan waraanni isaanii qaamaa Yukureen naqeen akka hin lolle dursanii himanii turan. Loltoonni naatoo waraana Yukureen keessatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuun na lolaa jiru jettee komii Raashiyaan dhugaa fi soba ta'uu isaa mirkaneessuuf BBC ragaalee dhiyaatan qorateera. Pirezidaantiin Puutin fulbaana 21 bara 2022 haasaa taasisaniin mootummaan Kiiv humna waan badee lammiilee biyya alaa haaraa fi garee loltoota gulantaa naatootiin leenji'anii fi ajaja gorsitoota biyyoota lixaa jala jiraniin haleellaa banee jira jedhan. Loltoonni humnoota alaa loltoota Yukureenitti dabalamaa turuun isaanii beekamaan. Haa ta'u garuu aangawoonnii fi miidiyaaleen Raashiyaa loltoonni Yukureen keessatti lola irratti hirmaatan jiru jechuun himatu. Fulbaana 13 bara 2022 gaazexeessaa chaanaal waan kan ta'e Raaslaan Ostaashko loltoonni Yukureen fakkeessumaaf suuraa fa'aa ka'anii TikTok irratti maxxansuuf achi jiru malee kan lolaa jiru loltoota naatooti jedhe. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaarii.